harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootti irraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Maatiin dura taa'aa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa har'a mana hidhaa Maakalaawii deemanii wayita nyaata geessaniif akka nyaanni hin seenne poolisootaan waan dhorkamaniif fayyaa isaaniitiif yaaddawaa jira jedhan. Profeesar Mararaa Guddinaa guyyaa hidhaman irraa kaasee hanga har'aatti abukaattoo isaaniitiis tahee maatii isaaniitiin kan wal hin arkin jiranii dabalata oduu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa paarlaamaa Awurooppaatiin affeeramanii dhimma dhiittaa mirga namoomaa sirnichi raawwataa jiru erga ragaa bahanii booda akkuma gara biyyaatti deebi'aniin badii tokko malee humnootii tikaa sirnichaatiin sadaasa 30/2016 qabamanii erga hidhamanii guyyootiin 10 ol lakkaawamaatti jiran. Profeesar Mararaan umurii isaanii guutuu sirna dimookiraasii bilisummaa fi walqixxummaa dhugaa biyyattii keessatti fiduudhaaf murannoodhaan hayyuu qabsaa turanii fi ammallee itti jiranidha. Ijaarsa sirna dimookiraasii biyyattii keessatti fiduudhaaf tattaaffii isaan godhaa jiraniin wayita ammaa uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan horatanidha. Sabaa fi sablammoota biyyattii birattis akkasuma. Kun immoo aangawoota sirnichaa akkaan madeesseetu jira. Hidhamuun Profeesar Mararaa Guddinaa aangawotaa fi sabaa himaalee addunyaa mara odoo hin hafne yaaddessaa fi dubbachiisaa jira. Maatiiwwan isaanii immoo addatti yaaddoo guddaa qaban. Sababiin isaas yeroo hedduu nyaata qabatanii wayitaa gara mana hidhaa Maakalaawii deeman waardiyyoota mana hidhaa saniin akka ol hin seensifne dhorkamaa jiran. Haaluma kanaan har'a ganamaa nyaata fuudhanii fi wayita dhaqan ol galchuu fi waan didaniif haala fayyaa isaaniitiin wal qabateen yaaddoo guddaa akka qaban kan nuuf himan. Abukaattonni seeraa isaaniis obbo Wandimmoo Ibsaa fi Dr. Yaaqoob Hayilamaariyaam hanga ammaatti ijaan isaan arguuf yaalii godhaa turan akka hin milkoofne obbo Wandimmoon raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akkas jechuun kan ibsan. Kana goone gaafannoo ammaan beeka biraata keessaa qaba Maakalaawii keessaa akka jaarsatiin waggaa 80 addatti gadhiisee manni Maakalaawii kun gadhiisuu jira. Doktoraatiin gaggeessee deemee ijoollee kana gaafachuu danda'a jenna hin dandeessanaan jedhanii doktoraatiin gaggeessee deemee waardiyaan galgala deematti amma hundummaan seejjisuudhaan hin jedhan jedhanii galgalmatti filaan ari'an jechuudha. Mootummaan wayyaanee Profeesar Mararaa Guddinaa kan hidheef labsii yeroo muddamsaa cabsanii sababa jedhu ture. Haa ta'uti himannaan isaan irratti dhiyaate garuu addadhaa jedhu abukaattoon seeraa isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa. Mootummaa Itoophiyaatiin deddeebi'amee labsii yeroo muddamsii kana keewwata nama xiqqaa tokko qabsi jedhamee himamee amma doktoriin qabamee jennaan illee akkuma abukaattoo seeraatitti kana ta'uun laatila jedhee dhaqee laalee argachuu hin dandeenye. Amma achirraa bahee goorgisii araadaa mana murtee yeroodhaa kan jedhamu taphate mana galmee dhaqee ta'uu agaraa keessan maali anis rakkatti mootummaan jedhu Maraaraan labsii yeroo muddamsiisaa qabse jedha. Asitti illee jaarsi kan himatama jedhanii jimaata beengaddaa yeroo keessaadha jedhama. Kan abbaan naadaatii qabdi jennaan sitti muddamuu jedhanii galmee baasanii hin dubbisnaan jedhan. Maal jedha galmichi jimata afaan Amaariffaatiin kanaalummaa መረዳዳትን የማገብረስ ብሎ ሽብርተኞችን ሲመለምል የተገኘ በመሆኑ በሽብር ወንጀል ተፈቷል። አመከረና ብድርቴን አገኘ ለጋ ተገቢ በረሱ ሸረከተታ
Malamalaanin waan dhabamee shororkeessaa mul'atame jedha. Lakkoofsagalleetti gootallameetiin galmaa'ee jira jechuudha. Mootummaan wayyaanee himannaa dharaa fi walfakkaataatiin hooggantoota paartichaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dastaa Dinqaa fi obbo Addisuu Bullaallaa mana hidhaa Qilintootti hidhee hiraarsaa kan jiru yommuu ta'u, hoogganaa paartichaa kan biroo immoo obbo Olbaanaa Leellisaa murtii waggaa 12 irratti murteessuun mana hidhaa Qaallittii keessatti hiraarsaa jiraachuun kan beekamudha. Godina addaa naannawaa Finfinnee laga daadhiitti dhaabbanni wayyaanee waliin dalagu CCD'n qonnaan bultoota kumaantamaan lakkaa'aman lafa irraa saamee fi warshaalee irratti ijaarachaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni sababa dhaaba kanaatiif hiyyoomanii alatti akka bahan hojjetaan dhaaba kanaa OMN itti hime. Dabalata qabna. Godina addaa naannawaa Finfinnee laga Xaafootii fi laga daadhiitti mootummaan lafa uummataa saamee fudhachuu itti fufee jira. Keessattuu dhaabbanni CCD kan jaarmee manaatiin wal qabatee dalagu Oromoota naannawa sanii lafa irraa guuree osoo uummata akka bakka hin buusiniif harka qullatti hambisee lammii alatti gad yaasaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Qonnaan bultoonni dur oomisha gaarii lafa isaaniitirraa harkatanii ittiin qanani'aa turan amma garuu hiyyoomanii lafa isaanii irratti qaxaramanii jiruu harkaa fi afaan jidduu jiraachaa akka jiran beekame. Magaalaa kan argan galee naannoo waggaa 8 akkasiteera. Haaluma kanaan bifa hojii humnaatiin kan achiisa gale CCD kana keessa. CCD kana jechuun qabeenya uummata qonnaan bulaa kana erga gatii jedhan irraa fudhatee booda harallee itti fufeetu gochi qalbeessaaf gadi raawwatamaa turellee akkuma keela waraabetti siniin ergadhee yaalii kan ture naanni joofnee uummata gatii salphaadhaan uummanni siyaachaa jiru qonnaan bulaan akka jirutti bifa sabanyaa ta'ee dhaabbantii eegaa jira. Haaluma kanaan ammallee bifa jijjiirateetu kan uummata sanarraa gadhiisaa jiran bifa bakka magaalaa kantiibaa magaalaatu beeka jecha jedhuun abbaa barbaadeetu dhufee akka barbaade irratti ijaarrachaa jira bakka garaagaraa jiraatee. Dhaabbanni wayyaaniin duuba teessee gara gaggalchitu CCD'n kun lafa bal'oo yoo xiqqaattee ona tokko geessu fudhatee akka barbaadetti keessa deemee waan fedhe irratti hojjechaa jiraachuu fi hojjettoota isaa guyyaa guutuu dhagaa falaccisiisaa oolee birrii 40 qofa kan itti kennu ta'uu hojjetaan dhaabbata kanaa tokko nutti hime. Galiin dhaabbanni kun lafa sanirraa harkatu biliyeenotaan kan lakkaa'amuu fi qonnaan bultoonni kumaantamatti shalagaman sababa dhaabbata kanaatiif rakkatuun achitti hojjettoonni dhaabbata kanaatu hanqina ifaa fi bilisatti yaada ifii ibsachuu dhabuu mirga guutuu kan hin qabne ta'uu keessa beekaan dhaabbata kanaa haala kanaan ibsan. Kana dubbichi bifa dhoksaa ta'ee kan isaan fayyadamaa jiranii nama hojjetaa achi keessaati bakka guyyaatti namni tokkitti dhagaa baachaa oolee guyyaa tokkitti birrii 47 oola dhagaa baachaa oolee kaan maal ta'aa oolee uummataaf kan kaffalan birrii 20 ture amma naannoo birrii 30 waan ta'e galchaniiru kaareedhaan jechaadha. Kanaan booda lafti tokkittiin manni tokkittiin irratti ijaaramtee viillaa beetiidhaan viilleeta 13 gurguramaa jira. Akka jirutti yoo hin barbaade ta'e kan ganda tokko taatu alma tokko kutaatu akka fedha isaati bakka barbaadetti qixxeetti safaratee hidhateetu akka barbaade godhee akka barbaadetti irraa kutee uummata sana tokko isaati durii akka barbaadetti lafa jalaan hamba barbaade kennaafi uummanni sun yeroo duriin harkaa dhume kana uummanni naannoo sana akka jirutti yoo xiqqaate kumaatamaan kan lakkaa'ame barrii eegaa ta'anii jiraachaa jiru. Loltoonni agaazii konkolaataa 8 gara godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti bobba'uun uummata goolaa jiraachuun gabaafame. Dararaan hanga fedhe hammaattus qabsoo mirgaa gaggeessaa jiran irraa akka if booda hin deebine dhaammatanii dabalata oduu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa tokko yaadanuuf kenneen wayita ammaa kana mootummaa wayyaanee ajaja koomaand poostiin naannicha bulchaa jiru loltoota isaa konkolaataa 8 fidee qubachiisuudhaan uummata nagaa reebsisaa fi saamsisaa jira jedhan. Sababiin isaas mormii karaa nagaa uummatichi godhaa turee fi ammallee itti jiru haaloo ba'uudhaaf kan deemu fakkaatas jedhan. Dargaggoonni hedduun lubbuu isaanii oolfachuuf jecha qe'ee warra isaanii gadhiisanii baqatanii jiran. Uummataan garuu ijoollee keessan fidaa jechuudhaan bakkeewwan isaan ooyiruu hojjetanitti odoo nafne hiraarsaa jiranii jedhan. namoota adda addaa irraa buutii qabeenyas ta'ee namoota adda addaa irraa walitti qabanii namallee somonee keessaan baasee rakkiilee nyaachaa jiranii namallee gararaa jiran kanarraa dhiibbaa hedduu jira. Sababii saamichi kun irratti gaggeeffamaa jiruufis maalii jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Sababni isaa bakka wanta addaa miti sababa
mirga ofiitti falmatedha. Qabeenya koo kennu mirgi kiyya sarbamuun qabu mirgi kiyya kabachiisuun qaba waan ta'uu jedhee falmateef malee uummanni kun waa tokko badii tokko dalagee yookaan gahee namaa dhagee adda namaa irratti miti kan inni miidhagaaru waan adda isaa bakka dhaloota isaa irratti gadi ba'ee ol deemuu danda'aara. Rakkoo kanaaf immoo dhuma uummatuma Oromoo aangoota biyyoota ta'anii biyya bulchaa irrattu uummata keenyatti taphachiisaa irraa kan ammoo direessuu qabu yeroo bilisummaa itti gonfachuu uummanni socho'aa jiru waan ta'eef sa'a kanarraa eegalanii uummata qabsaa yookaan afaan hiriiruu qabu malee uummata keenya reessisuu qabanii. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa kun uummanni Oromoo waliigalee mirga isaa kabachiifachuudhaaf dhaamsan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyyoota ambaa garaa garaa keessa jiraataniif qabaa jedha. Dhaabbileen siyaasaa qaama adda addaa ta'anii biyyoota adda addaa keessatti biyyoota baqattoota akka baqattootatti jiraachaa jiran tokkummaa isaanii cimsanii akkana ta'uu qabu. Qeerroo faana qeerroon illee humna godhatee socho'aa jira waan ta'eef akkana ba'anii uummata keenya bileetti godhatee bilisummaa gonfachiisuu qabu jedha. Hunda isaati waan ta'e kanaaf immoo qaamni isa sochii tokko osoo jiraatee uummata kana faana dhaabatee ammatee tokko sochiin kun galma hin gaadhee yaada akka gooftan illee. Qaamni hoggaa jettu akkami jaarmiyaa gama jaarmiyaaleeti? Gama jaarmiyaalee siyaasatiinis ta'ee gama diyaasporaa biyya alaa keessa jiraatan kamiyyuu uummata isaanii faana dhaabbatanii wanta qeerroo biyya keessaa barbaadu faana bukkee isaanii dhaabbatanii wal faana wal tumsuudhaan mirga abbaa biyyummaa isaanii gonfachuu qabu. Dhaabbileen siyaasatillee kan biyya adda addaa keessa jiran tokkummaa isaanii cimsanii walii galteedhaan gadi ba'anii waan kana irratti bobbachuu qabu jedha. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatti waraanni Agaazii jiraattoota hidhee dararaa jiraachuun dhagahame. Namoota ulfa garaa qaban warroota hirrina qaamaa qabanii fi dhukkubsattoota illee hidhanii rakkisaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Dabalata oduu tanaa akka itti aanu kanatti isiniif dhiyeessina. Godina Shawaa Bahaa aanaa Boosaatti waraanni Agaazii akkuma amaleeffatee gandarra deemee jiraattoota gandaa dhaabaa waliin hariiroo qabdanii fi humna shororkeessitoota alaatii waliin jirtan jechuudhaan hidhee namoota barbaade ammoo tumee saamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dur qeerroo qofa adamsaa turus amma garuu haadha manaatii fi abbaa manaa manguddoo fi ijoollees osoo adda hin baasin hidhaa jiraachuu fi jiraattonni aanaa kanaa jireenya isaaniitiif rakkachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Isaan kun warroota paartilee mormitoota keessatti hirmaatanii yeroo darbee warra warroota siyaasaa baasuu jiran. Kanaaf jecha isaan hidhamuu qabu jiraafamuu qabu jireenyi baatii takka malee qaama irratti biranii kaan tumamaa kaan dararaan ta'an irraan gahaa jiru. Wanti fakkaate. Kun wanta wartee kana jedhamuu miti wanta irra gahaa jiru akka naannoo keenyatti Agaaziin waan hin taane irratti raawwachaa jira. Shamarran keenya akka hin taanetti iddoo hin taanetti yeroo argate gudeetti hin taane irratti raawwachaa jira. Naannoo magaalaa ta'e baadiyyaa ta'e fakkeenyaaf haati keenyatti baadiyyaan karaan jira akkasumas nuura fakkiin jedhamu jira. Kanneen magaalaan booleen jirti. Gandoota irra deeman hunda irratti iyyuu jechuudha. Deemanii agaazonni waraanni mootummaa kanaa jechuudha. Achi dhaqanii buufata gandaas irratti dukkaana uummanni afur jecha bitate isa dhaabatanii buufata godhanii asitti qubbatanii nyaata sana achitti meeshaa waraanaa sassaabaa jiru meeshaa waraanaa. Qaamonni humna waraanaa kan isaan ukkaamsaa jiru gariin saboota biraa warra afaan Oromoo hin dhageenye akka tahanii fi shamarran yeroo arkan hacuucanii baay'ilama irraa fuudhanii yeroo baay'ilamaa san yoo haftee sanumarra dhaabbatanii hidhaa jiraachuu akkasuma bakkoota baadiyyaa tokko tokkotti akka maletti shamarran naamusa isaanii cabsaa jiraachuu dubbatan. Haaluma kanaan wal qabatee Agaaziin bakkoota akka mana nyaataatii fi dukkaanaa qubatanii qabeenya hawaasaa saamaa meeshaalees irraa fudhachaa jiraachuu akkana jechuun nutti himan. Ati tarkaanfii irratti fudhatame jechuun sodaachisuudhaan shamarran keenya jaamanii iddoo hin taanetti deebii haala malee raawwataa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gara biraa gabaasni ijoollee gabaasni barbaadu naannoo keessatti jechuudha gandoota baadiyyaa akkasumas magaalaa keessatti meeshaa waraanaa hawaasa irraa sassaabataa jiru yeroo ammaa kanatti. Meeshaa kana erga sassaabanii yoo yoggaa meeshaa kanan kennin hidhamuu jira akka meeshaa kenne nagaan baa jedhanii
meeshaa kana tooftaa kana malatanii irraa hiratanii beeka. Warroota immoo warqaa raggaatti qabanii warroota shakkan abaa hojjetanii warroota shakkan irraa fudhatanii warroota hidhataa ta'e illee. Waan addaa godina kanatti haadholii ulfaa namoota hanqina qaamaa qabanii fi dhukkubsattoota agaaziin gara laafina tokkoon malee butanii hidhaa jiraachuun beekame. Guyyaa kaleessaa namoota tajaajila hawaasaatiin dhaabbatan namoota hawaasa cinaa dhaabbatanii gargaaran 3 hidhuun dhagahame. Haqa fiitii irratti namoonni hidhaman nutti dhagahamanis nuti garuu kaayyoo baaneef galmaan gahuuf dirqama nurraa eeggamu bahuudhaaf if booda kan hin deebine ta'uun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Arsii aanaa Jijuutti waraanni agaazii labsii yeroo hatattamaa dahoo godhachuudhaan jiraattota aanichaa garmalee girgireessaa akka jiran jiraataan aanaa kanaa nuti dubbifne tokko OMN itti himani. Usmaan Baayyuu waan qindeesse qaba. Labsii yeroo hatattamaa dahoo godhachuudhaan waraanni agaazii jiraattota godina Arsii aanaa Jajuu garmalee goolaa akka jiruu fi dargaggoota hidhuuf barbaadaniit wayitii dhabanitti maatiidhaan ijoollee keessan bakka isaan itti dhokataniitiin jiran barbaadaatee fida ittiin jechuudhaan doorsisaa fi manguddootas hidhuun itti fufeera jedha. Namni nuti aanaa Jajuu irraa bilbilaan dubbifne. Fakkeenyaaf amma abbaan kiyya qabamee jira. Obbo Amaan Haji Ahmed Hoodii jedhama. Manguddoodha magaalaa alaagaa birootti keessatti hidhamee danda'u tokko jechuudha. Sababa ana barbaadaniitiin dhabaniif abbaa koo manguddoo waggaa 80 hidhaniiru kan jedhe namni kun ankaadhimamaa mana marii bakka bu'oota uummataati paartii koongireesii federaalistii Oromoo bakka bu'uun filannoo darbe irratti waan hirmaadheef erga saniitii jireenyi koo manuma hidhaa ta'eera jedha. Sababni shakkuma achirratti kaadhimamaa mana marii bakka bu'oota uummataati ani achirratti kan beekame. Ani ufuma darbe marii jireenya kee walakkaa mana hidhaati. Ilma jedhamaa Yeroo guddicha irratti illee kolleejjii poolisii Oromiyaa keessatti baay'ee na dararame. Akkasuma adaalatti illee marsaa lama hidhamee qarsaa dilleessee. Amma hoo haala akkamii keessa jirta? Naannawuma dhaloota keetii jirta moo jala dhokatteetiin jirta? Haala akkamii keessa jirta? Haalli an keessa jiru haala yaaddoo fagaata irreechatti manatti galee maatiitti argeen beeku hordofamaa jira. Hiriyoonni kiyya muliin badanii qeerroon badee biyya hin jiru. Ka osoo arganii ajjeesu barbaadanii jiranii amma maatii kiyyaa fi obboleeyyan kiyya ka achi buutee kadhannee jira bakka isaan achi buutee kadhannee jira. Abbaan kiyyaa masababa kiyya isaa haga filitti wayimmoo mallatteessitee bakka inni jirutti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf wayimmoo yoo isan fideen ati hidhaa ta'e umriin inni turuudha jedhanii amma isa doorsisaa jiran jechuudha. Dhumarrattis namni kun qeerroo Oromootiif dhaamsa kana dhaameera. Wanti inni hubatamuu qabu qabsoo uummata Oromoo wanna takka tarkaanfii takka of duuba akka hin deebine hubachuu qaba. Haadha yeroo ammaa kanatti qeerroon keenya xiqqaa guddaanii of beekee jira, of baree jira. Ajjeetta fi hidhallee nama keenya haadha ammallee hin laafeefne. Inni iyyuu parsantii 60 mootummichuu qabsoo keenya nuuf hir'isaa jira. Ammallee uummanni Oromoo garaa kutachuu hin qabnu. Wareegama bibbillee kennuu qabnaa tokkoon kenna wanni sodaannu fi wanni of duuba abbaa kiyyaa nuti nama fedhan lafarraa fixanii bilisummaa keenya injifachuuf gonfachuuf wanni of duuba nu beeksisu hin qeerroleen hirrifatina uummanni keenya hirrifatina. Daawwattoota keenya kabajamoo naraaf jennetanumaa gaama kiyyaa nageettecha qophii OMN FT waliin turtii gaarii. Bifa hojii humnaatiin kan achiisa gale CCD kana keessa. CCD kana jechuun qabeenya uummata qonnaan bulaa kana erga gatii jedhan irraa fudhatee booda harallee itti fufeetu gochi qalbeessaaf eegatti raawwatamaa turellee akkuma qeela waraabetti siniin ergatee yaaliisan ture naan mijoofnee uummata gadii salphaadhaan uummanni achi dhiyaachaa jiru qonnaan bulaan akka jirutti bifa sabanyaa ta'ee dhaabbatantii eegaa jira. Haaluma kanaan ammallee bifa jijjiirateetu kan uummata sanarraa gadhiisaa jiran bifa bakka magaalaa kantiibaa magaalaatu beeka jecha jedhuun abbaa barbaadeetu dhufee akka barbaade irratti mana irratti ijaarrachaa jira bakka garaagaraa jiraatee. Dhaabbanni wayyaaniin duuba teessee gara gaggalchitu CCD kun lafa bal'oo yoo xiqqaattee ona tokko geessu fudhatee akka barbaadetti keessa deemee waan fedhe irratti hojjechaa jiraachuu fi hojjettoota isaa guyyaa guutuu dhagaa falaccisiisaa oolee birrii 40 qofa kan itti kennu ta'uu hojjetaan dhaabbata kanaa tokko nutti hime. Galiin dhaabbanni kun lafa sanirraa harkatu biliyeenotaan kan lakkaa'amuu fi
qonnaan bultoonni kumaantamatti shalagaman sababa dhaabbata kanaatiif rakkatuun achitti hojjettoonni dhaabbata kanaatu hanqina ifaa fi bilisatti yaada ifii ibsachuu dhabuu mirga guutuu kan hin qabne ta'uu keessa beekaan dhaabbata kanaa haala kanaan ibsan. Kana dhofkaadha dubbichi bifa dhofkaa ta'ee kan isaan fayyadamaa jiranii nama hojjetaa achi keessaatii bakka guyyaatti namni tokkitti dhagaa baachaa oolee guyyaa tokkitti birrii 47 oola dhagaa baachaa oolee kaan maal ta'aa oolee uummataaf kan kaffalan birrii 20 ture amma naannoo birrii 30 waan ta'e galchaniiru kaareedhaan jechaadha. Kanaan booda lafti tokkitti manni tokkitti irratti ijaaramtee viillaa beetiidhaan biileeta 13 gurguramaa jira. Akka jirutti yoo barbaade ta'e ani ganda tokko taatu alima tokko kutaata akka fedha taatu bakka barbaadetti qixxeetti safaratee hidhateetu akka barbaade godhee akka barbaadetti irraa kutee uummata sana tokko taatu durii akka barbaadetti lafa jalaan hamma barbaade kennaafi uummanni sun yeroo duriin harkaa dhume kana uummanni naannoo sanaa akka jirutti yoo xiqqaate kumaatamaan kan lakkaa'ame barrii eegaa ta'anii jiraachaa jiru. Loltoonni agaazii konkolaataa 8 gara godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaatti bobba'uun uummata goolaa jiraachuun gabaafame. Dararaan hanga fedhee hammaattus qabsoo mirgaa gaggeessaa jiran irraa akka if booda hin deebine dhaammatanii dabalata oduu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa tokko yaadanuuf kenneen wayita ammaa kana mootummaa wayyaanee ajaja koomaand poostiin naannicha bulchaa jiru loltoota isaa konkolaataa 8 fidee qubachiisuudhaan uummata nagaa reebsisaa fi saamsisaa jira jedhan. Sababiin isaas mormii karaa nagaa uummatichi godhaa turee fi ammallee itti jiru haaloo ba'uudhaaf kan deemu fakkaatas jedhan. Dargaggoonni hedduun lubbuu isaanii oolfachuuf jecha qe'ee warra isaanii gadhiisanii baqatanii jiran. Uummataan garuu ijoollee keessan fidaa jechuudhaan bakkeewwan isaan ooyiruu hojjetanitti odoo nafne hiraarsaa jiranii jedhan. Harka fuunee daawwattoota keenya kabajamoo akkam jirtan OMN Kaayirootti irraa oduu har'aaf qabnu isiniif dhiyeessinaa oduu waliin an Usmaan Abdulatiifi. Maatiin dura taa'aa paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa har'a mana hidhaa Maakalaawii deemanii wayita nyaata geessaniif akka nyaanni hin seenne poolisootaan waan dhorkamaniif fayyaa isaaniitiif yaaddawaa jira jedhan. Profeesar Mararaa Guddinaa guyyaa hidhaman irraa kaasee hanga har'aatti abukaattoo isaaniitiis tahee maatii isaaniitiin kan wal hin arkin jiranii dabalata oduu tanaatiif Dammaqaa Nagaasaa. Durataan paartii Koongiresii Federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaa paarlaamaa Awurooppaatiin affeeramanii dhimma dhiittaa mirga namoomaa sirnichi raawwataa jiru erga ragaa bahanii booda akkuma gara biyyaatti deebi'aniin badii tokko malee humnootii tikaa sirnichaatiin 30/30/2016 qabamanii erga hidhamanii guyyootiin 10 ol lakkaawamaatti jiran. Profeesar Mararaan umurii isaanii guutuu sirna dimokiraasii bilisummaa fi walqixxummaa dhugaa biyyattii keessatti fiduudhaaf murannoodhaan hayyuu qabsaa turanii fi ammallee itti jiranidha. Ijaarsa sirna dimokiraasii biyyattii keessatti fiduudhaaf tattaaffii isaan godhaa jiraniin wayita ammaa uummata Oromoo biratti kabajaa fi jaalala guddaa kan horatanidha. Sabaa fi sablammoota biyyattii birattis akkasuma. Kun immoo aangawoota sirnichaa akkaan madeesseetu jira. Hidhamuun Profeesar Mararaa Guddinaa aangawotaa fi sabaa himaalee addunyaa mara odoo hin hafne yaaddessaa fi dubbachiisaa jira. Maatiiwwan isaanii immoo addatti yaaddoo guddaa qaban. Sababiin isaas yeroo hedduu nyaata qabatanii wayita gara mana hidhaa Maakalaawii deeman waardiyyoota mana hidhaa saniin akka ol hin seensifne dhorkamaa jiran. Haaluma kanaan har'a ganamaa nyaata fuudhanii fi wayita dhaqan ol galchuu fi waan didaniif haala fayyaa isaaniitiin wal qabateen yaaddoo guddaa akka qaban kan nuuf himan. Abukaattonni seeraa isaaniis obbo Wandimmoo Ibsaa fi Dr. Yaaqoob Hayilamaariyaam hanga ammaatti ijaan isaan arguuf yaalii godhaa turan akka hin milkoofne obbo Wandimmuun raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akkas jechuun kan ibsan.
akkuma bal'aane yeroo aangoo qabne magaalamaa gadi olii ta'anii tokko takkuma jaalladhu akkuma fuulallee itti qabee waan gaafachuu hin dandeessanii hin jiru. Naan gaafachuu hin dandeenye seerri fakkataa jedhee qaamillee doktorii akka inni hin dubbanne gaafatanii jedhee maqaatti kamuu beellame isinii. Namni kun waan hin gara jiru hin deemne qabanii amma gara biyyaatti dhanii deemaa biyyaa sadarkaa keenyaa deemnuma keessanillee nuun kabajjatanii jennaan afaaneetii reebii deebi'anii kana goonee eddaa jennu maamiltoota biraata achi keessaa qabama akkalaayii keessaa akka jaarsatina waggaa 80 akka addatti gadhiisee manni akkalaayii kun gadhiisuu dhigee jira. Doktori Atomiin gaggeessee deemee ijoollee kana gaafachuu danda'a jennaan hin dandeessanaan jedhanii doktori Atomiin gaggeessee deemee waardiyaan galgala deematti amma hundumuu seejjisuudhaan hin jedhamanii galgalmatti filaan ari'an jechuudha. Mootummaan wayyaanee Profeesar Mararaa Guddinaa kan hidheef labsii yeroo muddamsaa cabsanii sababa jedhu ture. Haa ta'uti himannaan isaan irratti dhiyaate garuu addadha jedhu abukaattoon seeraa isaanii obbo Wandimmoo Ibsaa. Mootummaa Itoophiyaatiin deddeebi'amee labsii yeroo muddamtii kana keewwata nama tuqqaa tokko cabse jedhamee himamee amma doktoriin qabamee jennaan illee akkuma abukaattoo seeraatitti kana ta'ullaa sila jedhee dhaqee ilaalee argachuu hin dandeenye amma achirraa bahee goorgisii araadaa mana murtee yeroodhaa kan jedhamu san dhaqee mana galmee dhaqee ta'uu agaraa keessan maaliirii anis rakkatte kan mootummaan jedhu Mararaan labsii yeroo muddamsiisaa qabse jedha. Asitti illee jaarsi kan himatama jedhanii jimaata beengaddaa yeroo keessaadha jedhama. Kan abbaan baasuu qabdu jennaan sitti muddamuu jedhanii galmee baasanii dubbisnaan jedhan. Maal jedha galmichi jimata afaan Amaariffaatiin kanaalummaa mar'adaadaatiin yamaa ገብረ ዝግለው ሽብርተኞችን ሲማመልም የተገኘ በመሆኑ በሽብር ወንጀል ተከሳይ አመከረና ድርጅት አገኘ ለጋ ተገቢ በረች ሽርክተታ ኦጆ ማላማላሚዋን ቀደመ ሽርክተታ ምናተነ ለጋ ላከተገለጥ የተለመደ ለማየ ድርጅት Mootummaan wayyaanee himannaa dharaa fi walfakkaataatiin hooggantoota paartichaa obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa, obbo Gurmeessaa Ayyaanoo, obbo Dastaa Dinqaa fi obbo Addisuu Bullaallaa mana hidhaa Qiliinxootti hidhee hiraarsaa kan jiru yommuu ta'u, hoogganaa paartichaa kan biroo immoo obbo Olbaanaa Leellisaa murtii waggaa 12 irratti murteessuun mana hidhaa Qaallittii keessatti hiraarsaa jiraachuun kan beekamudha. Godina addaa naannawaa Finfinnee laga daadhiitti dhaabbanni wayyaanee waliin dalagu CCD'n qonnaan bultoota kumaantamaan lakkaa'aman lafa irraa saamee fi warshaalee irratti ijaarachaa jiraachuun beekame. Qonnaan bultoonni sababa dhaaba kanaatiif hiyyoomanii alatti akka bahan hojjetaan dhaaba kanaa OMN itti hime. Dabalata qabna. Godina addaa naannoo Finfinnee laga Xaafootii fi laga daadhiitti mootummaan lafa uummataa saamee fudhachuu itti fufee jira. Keessattuu dhaabbanni CCD kan jaarmee manaatiin wal qabatee dalagu Oromoota naannawa sanii lafa irraa guuree osoo uummata akka bakka hin buusiniif harka qullatti hambisee lammii alatti gad yaasaa akka jiru jiraattonni dubbatan. Qonnaan bultoonni dur oomisha gaarii lafa isaaniitirraa harkatanii ittiin qanani'aa turan amma garuu hiyyoomanii lafa isaanii irratti qaxaramanii jiruu harkaa fi afaan jidduu jiraachaa akka jiran beekame. As magaalaa kan argan galee naannoo waggaa 8 akkasitti namallee gararaa jiran kanadha dhibbaa hedduu jira. Sababii saamichi kun irratti gaggeeffamaa jiruufis maalii jennee nama kanaaf gaaffii dhiyeessineefis. Sababni isaa bakka wanta addaa miti sababuma mirga ofiitti falmatedha. Qabeenya koo kennu mirgi kiyya sarbamuun qabu mirgi biyya kabachiisuu qaba sababa jedhee falmateef malee uummanni kun waa tokko fadii tokko dalagee yookaan gahee namaa dhagee adda namaa irratti miti kan inni miidhagaaru waan addaa isaa bakka dhaloota isaa irratti gadi ba'ee ol deemuu danda'aara. Rakkoo kanaaf immoo dhuma uummatuma Oromoo aangoota biyyoota ta'anii biyya bulchaa irrattu uummata keenyatti taphachiisaa irraa kan ammoo direessuu qabu yeroo bilisummaa itti gonfachuu uummanni socho'aa jiru waan ta'eef sa'a kanarraa eegalanii uummata qabsaa'aa jiru kan afaan hiriiruu qabu malee uummata keenya reessisuu qabanii. Jiraataan godina Shawaa Lixaa aanaa Ada'aa Bargaa kun uummanni Oromoo waliigalee mirga isaa kabachiifachuudhaaf dhaamsan jaarmiyaalee siyaasaa Oromoo fi hawaasa Oromoo biyyoota ambaa garaa garaa keessa jiraataniif qabaa jedha. Dhaabbilee siyaasaa qaama adda addaa ta'anii biyyoota adda addaa keessatti biyyoota baqattoota akka baqattoota jiran tokkummaa
tokkummaa isaanii cimsanii akkana ta'uu qabu. Qeerroo faana qeerroon illee humna godhatee socho'aa jira waan ta'eef akkana ba'anii uummata keenya bileetti godhatee bilisummaa gonfachiisuu qabu jedha. Hunda isaati waan ta'eef kanaaf immoo qaamni isa sochii tokko osoo jiraatee uummata kana faana dhaabatee ammatee tokko sochiin kun galma hin gaadhee yaada akka koomtan illee. Qaamni hoggaa jettu akkami jaarmiyaa gama jaarmiyaaleeti? Gama jaarmiyaalee siyaasatiinis ta'ee gama diyaasporaa biyya alaa keessa jiratan kamiyyuu uummata isaanii faana dhaabbatanii wanta qeerroo biyya keessaa barbaadu faana bukkee isaanii dhaabbatanii wal faana wal tumsuudhaan mirga abbaa biyyummaa isaanii gonfachuu qabu. Dhaabbileen siyaasatillee kan biyya adda addaa keessa jiran tokkummaa isaanii cimsanii walii galteedhaan gadi ba'anii waan kana irratti hojjechuu qabu jedha. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti waraanni Agaazii jiraattoota hidhee dararaa jiraachuun dhagahame. Namoota ulfa garaa qaban warroota hirrina qaamaa qabanii fi dhukkubsattoota illee hidhanii rakkisaa jiraachuu jiraattonni OMN itti himani. Dabalata oduu tanaa akka ta'an kanatti isiniif dhiyeessina. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Boosaatti waraanni Agaazii akkuma amaleeffatee gandarra deemee jiraattoota gandaa dhaabaa waliin hariiroo qabdanii fi humna shororkeessitoota alaatii waliin jirtan jechuudhaan hidhee namoota barbaade ammoo tumee saamaa jiraachuu jiraattonni dubbatan. Dur qeerroo qofa adamsaa turus amma garuu haadha manaatii fi abbaa manaa manguddoo fi ijoollees osoo adda hin baasin hidhaa jiraachuu fi jiraattonni aanaa kana jireenya isaaniitiif rakkachaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Isaan kun warroota paartilee mormitoota keessatti hirmaatanii yeroo darbee warra agartee warroota siyaasaa gaa'utu jiran. Kanaaf jecha isaanii hidhamuu qabu, jiraafamuu qabu jedhanii baatii takka malee qaama irratti biranii kaan tumamaa kaan daraa hin taane irraan gahaa jiru. Wanti fakkaate. Kun wanta agartee kana jedhamuu miti wanti nurra gahaa jiru akka naannoo keenyatti agaaziin waan hin taane nurratti raawwachaa jira. Shamarran keenya akka hin taanetti iddoo hin taanetti yeroo argate gudeetti hin taane irratti raawwachaa jira. Naannoo magaalaa ta'e baadiyyaa ta'e fakkeenyaaf haati keenyatti baadiyyaan karaan jira akkasumas nuura fakkiin jedhamu jira kanneen magaalaa irratti magaalaan booleen jirti gandoota irra deeman hunda irratti iyyuu jechuudha deemanii agaazonni waraanni mootummaa kanaa jechuudha achi dhaqanii buufata gandaa irratti dukkaana uummanni afur jecha bitate isa dhaabatanii buufata godhanii asitti qubbatanii nyaata sana achitti meeshaa waraanaa sassaabaa jiru meeshaa waraanaa. Qaamonni humna waraanaa kan isaan ukkaamsaa jiru gariin saboota biraa warra afaan Oromoo hin dhageenye akka tahanii fi shamarran yeroo arkan hacuucanii baay'ilama irraa fuudhanii yeroo baay'ilamaa san yoo haftee sanumarra dhaabbatanii hidhaa jiraachuu akkasuma bakkoota baadiyyaa tokko tokkotti akka maletti shamarran naamusa isaanii cabsaa jiraachuu dubbatan. Haaluma kanaan wal qabatee agaaziin bakkoota akka mana nyaataatii fi dukkaanaa qubatanii qabeenya hawaasaa saamaa meeshaalees irraa fudhachaa jiraachuu akkana jechuun nutti himan. Ati tarkaan irratti fudhatama jechuun sodaachuudhaan shamarran keenya jaamanii iddoo taanetti deebii haala malee raawwataa jiru yeroo ammaa kanatti jechuudha. Gara biraa gabaasni ijoollee gabaasni barbaadu naannoo keessatti jechuudha gandoota baadiyyaa akkasumas magaalaa keessatti meeshaa waraanaa hawaasa irraa sassaabataa jiru yeroo ammaa kanatti. Meeshaa kana erga sassaabanii yoo yoggaa meeshaa kanan kennin hidhamuu jira akka meeshaa kenne nagaan baa jedhanii meeshaa kana tooftaa kana malatanii irraa hiratanii beeka. Warroota immoo warqaa raggaatti qabanii warroota shakkan abaa hojjetanii warroota shakkan irraa fudhatanii warroota hidhataa ta'e illee. Waan addaa godina kanatti haadholii ulfaa namoota hanqina qaamaa qabanii fi dhukkubsattoota agaaziin gara laafina tokkoon malee butanii hidhaa jiraachuun beekame. Guyyaa kaleessaa namoota tajaajila hawaasaatiin dhaabbatan namoota hawaasa cinaa dhaabbatanii gargaaran 3 hidhuun dhagahame. Haqa fiitii irratti namoonni hidhaman nutti dhagahamanis nuti garuu kaayyoo baaneef galmaan gahuuf dirqama nurraa eeggamu bahuudhaaf if booda kan hin deebine ta'uun Oromiyaa Miidiyaa Neetworkitti himan. Godina Arsii aanaa Jujuutti waraanni agaazii labsii yeroo hatattamaa dahoo godhachuudhaan jiraattoota aanichaa garmalee girgireessaa akka jiran jiraataan aanaa kanaa nuti dubbifne tokko OMN itti himani. Usmaan Baayyuu waan qindeesse qaba. Labsii yeroo hatattamaa dahoo godhachuudhaan waraanni agaazii jiraattota godina Arsii aanaa Jajuu garmalee goolaa akka jiruu fi dargaggoota hidhuuf barbaadaniit wayitii dhabanitti maatiidhaan ijoollee keessan bakka isaan itti dhokataniitiin jiran barbaadaatee fida ittiin jechuudhaan doorsisaa fi manguddootas hidhuun itti fufeera jedha.
namni nuti aanaa jajuu irraa bilbilaan dubbifne. Fakkeenyaaf amma abbaan kiyya qabamee jira. Obbo Amaan Haji Ahmed Hoodii jedhama. Manguddoodha magaalaa alaagaa birootti keessatti hidhamee ganda duwwaa tokko jechuudha. Sababa ana barbaadaniitiin dhabaniif abbaa koo manguddoo waggaa 80 hidhaniiru kan jedhe namni kun